Ardhaan tanaa wanni asitti argamee fi dhaamsa gabaabaa tokko dabarsuun barbaada. Dhaamsi gabaabaan yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa gubbaa waa'ee basaastota adda addaa irratti wanni maxxanfamaa jiru jira. Keessattuu nama Girmaa Xuruunee jedhamu ka Finfinnee keessa jiraatuu fi ka haala adda addaatiin dhimmi isaa ka'ee himamaa jira. Dhimma kanaan wal qabateeti wanni beekamu qabu qabxii lama kaasuu barbaada. Qabxii lamaan kaasuu barbaadu tokko waa'ee basaastummaadhaa beekumsii fi barnootiin barbaachisa. Kana jechuun maaliif intelligence system yookaan basaastummaan wayyaaniin ammaan tana olaantummaa biyya san keessa akka argatte Oromoo irratti illee olaantummaa akka argatte biyyootummaan addunyaadhaatu wanni ittiin olaantummaa walirratti argatanuu fi kan tokko kan cabsu olaantummaa basaastummaa isaanii irratti hundaa'aniiti kan wal cabsan. Olaantummaa baay'ina waraanaatii miti, baay'ina uummataa maalii miti. Instituushinii keessattuu siyaasa keessatti wanni olaantummaa namaa kennisiisa tokko sirna intelijeensii, sirna odeeffannoo caalaa argachuudha. Odeeffannoo caalaa namni argatu humna xiqqaadhaan humna guddaa tokko bukteessuu ni danda'a. Olaantummaa intelijeensii qabaachuu waan xiqqaa miti. Haga ammaa olaantummaa nuti intelijeensii buildi godhanneen jiru akka Oromootitti. Isa kana sirna basaastummaan akkamitti opereeti godha waan jedhu irraa hanqina beekumsaati jira. Isa kana kanatti aansinee waan dandeenyu waan dubbifnee beeknurraatii wal barsiisuu ni yaalla. Ammaan tanatti garuu gara dhimma harkaa qabnuuti yoo deemne wanni beekamuu qabu tokko. Inni tokkoffaan inni qara. Gaafa basaastuu tokko saaxiltu basaastuun sun ODF keessa haa jiraatu, OFC keessa haa jiraatu, ABO gurmuu kamuu keessa haa jiraatu. Gaafa isa saaxiltu nama Oromoo miidhe, nama Oromoota hiisisu, nama dantaa Oromoo dabarsee kennu, Oromoota gaaga'ama Oromoota irraan gahu ka diinaaf hojjetu saaxiluun akka Oromoo tokkootitti gurmuu kamuu ta'uun irraan hin eegamu. Nama Oromoota gaaga'u, namoota Oromoota an beeku hiisise, namoota diinaa hojjechuu isaa mirkaneeffadhe saaxiluun mirga. Namoonni biraalleen Oromoonni bira dargaggoonni saaxilanii waan kana kataban wanniidhaan wal qabsiisuun hin barbaachisu. Warri garii waan kana gara gurmuu tokkoo gara gurmuu saniitiin wal qabsiisa. Namni tokko nama basaasni wayyaaneen ardhaan tana hunda keessa basaasa hin galfatte. OFC keessa basaastonni wayyaanee hin jiranii, shanee keessa hin jiranii, gurmuu adda addaa keessa jiraachuun isaanii hin hafu. Gurmuu san qofa otoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf dhaaba Andinet jedhamu akka san namoota isaanii keessa galchanii walumaan akka ijaaraman godhanii namoota basaastota isaanii keessa galchanii yookaan immoo kaanuma qara fedhiidhaan ijaarame san haala adda addaatiin dirqisiisanii keessa gara ofii jijjiiraniitu dhaaba san ka diigan. Dhaabbilee karaa nagayaatiin hojjetan haala saniin diigan beekamaadha. Dhaabbilee kamuu keessa wayyaaneen basaasa ni qabdi. Dhaabbilee isaan lolanullee Ogaaden keessa akkasitti ni galfatu, ONLF keessa ni qabu, wanni ABO kaanillee keessa ni qabu, hundaa keessa ni qabu beekamuu qaba. Kanaafuu gaafa namni kun ebaluu kun basaasa wayyaaneeti jedhamee himamu akka waan gurmuu tokko yookaan ammoo dhaaba tokko balaaleffataniitti ilaaluun dogoggora ka jedhu dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaada. Isa kana dhaaba kamuu keessa yoo argitan saaxila garuu ragaadhaan jetteen guutte ebaluun akkasii ebaluun akkana maaliin akkana jettee adoo hin taane waan ragaa qabdan irratti ifatti saaxila. Nami biyya jiru dubbachuu hin danda'u. Nami kumaatamni inboxii nu godha. Waan inboxii nu godhan sana qaama dhimmi ilaalutti hin dabarsan hin ergin. Yoo qaamni sun tarkaanfii fudhanne garuu Oromoon akka ofu beeku akka ofu baraaru ani haga ammaan tana mirgi kun gaafin kun gaafii mirgaati. Mirga keessan kabachiifadha. Akkana mirga keessanii falmadha jedhee hin hima. Isa kana dhaga'ee Oromoon kumaatamni hin socho'a. Socho'ee illee jira. Barattoonni Oromoo socho'aallee turan, dargaggeessi Oromoo haala adda addaatiin socho'ee mirga fi kabachiifatuuf deemaa jira. Nama akkasi deemaa jiru kana garuu haga har'aa boollatana jira. Kiyyoo kana jira. Kanarraa of eegadhaa jedhee himeen beeku. Amma achi garuu hin himu. Haala sirni basaastummaa itti dalagu biyya san keessatti haala namoota jaarmiyaalee adda addaa keessa taa'anii dalagaa turan. Muuxannoo kiyya haayiskuulii irraa qabeetti yuunivarsiitii keessatti yeroo an hidhamu namoota nu qabsiisaniif basaasan waliin hidhames ka namoota hedduu basaasaa turan ka dhaabbilee jaarmiyaalee adda addaa keessa turan kabeennu hedduu jira. Isaan kana listii isaanii wajjin haala isaan ittiin nama qabsiisaa turan waliin akka uummanni keenya beeku kiyyoo kanarraa akka dargaggeessi keenya of eegatu hin baafna. Kana beeka. Yoo abbaa fedhe tuqe kana hin sodaannu. Jaarmiyaa kamuu tuqe moo
waliin bollatti haa dhidhimu waan ummata keenya kumaatamaan namoota hisisaa turaniif namoota ammaan tan hisisaa jiran waan inni jaarmiyaa kana akka ta'eef waan inni san ta'eef hin tuldhu yenne bira hin dabarru kana akka sirriitti hubadhaa isiniin jechuu barbaanna. Kuni waan gurmuu ebeluuti miti waan Oromooti namoota Oromoo kumaatamaan hisisan hin saaxillaa namoonni biraas ka qabdan odeeffannoo qabdan ergaa inboxii nu erga hunda isaanii saaxillaa duula basaastuu saaxiluu hin hojjanna. Oromoo dammoo hegerii dhaqee sirna basaastummaa ka ofiitu diriirfatuu qaba. Akkuma waraanni Oromoo ijaaramuu qaba jettan kan waraana dura ka ijaaramuu qabu intelijeensii Oromooti. Ka danta saba kana eegsisu wanni akkasii jiraachuun dirqama. Kanaafuu gaafa wanni kun godhamu akka waan gurmuu tokko tuqameetti ilaalena. Basaasa OFC anama OFC gurmuu OFC deeggaraami. Basaasa achi keessaa yoo argitan ergaa turan ijoolleen yeroo filannoo san ebaluu nama diinaa hojjetu beekaati filannoo kana dorgomu jira akkamitti OFC'n kana hin beekne nama kumaatamaan nutti inbox godhaa ture sirriidha mirga isaaniiti. Nama dantaa Oromoo dabarsee kennu ka diinaa hojjetu tokko hima jaarmiyaa kamuu keessa ta'a. Jaarmiyaa kana tuqinaa sanin tuqinaa jettanii akka waan walitti bu'iisa jaarmiyaa godhuu hin qabdanu kanarratti kana beekadha isin jechuu barbaada. Gama biraatiin dhimma kanaan wal qabatee waan jiru waan beennu cufa himuufi teenanna waan beennus beekumsas akka uummanni keenya kanarraa argatu sirriitti gadi baasnee ka kitaabarraa qorannillee sirni kun akkamiin hojjeta ka jedhu ka dandeenyu hin barreessina artikiliis kitaabas waan adda addaa viidiyoonis ta'u hin barsiifnaa. Kanaaf immoo miidiyaa eegachuun nurraan eegamu. Dhaamsa gabaabaa kana isinii dabarsuun barbaada. Gabaabumatti namichi amma Girmaa Xuruunee maali jettan kun nama kumaatamaan nama hiisisee jiru ragaa gahaa qabna. Kana isin tahimuu barbaada. Horaa bula galatooma.